Yoo yaasham jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa eeyyeen egaa akkuma barame guyyaa guyyaatti qophii haaraa akka isin biraan geenyu beekamaadha. Har'as qophii isin bohaarsaa ergaa gaarii isiniif dabarsu tokko qabannee isiniif dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Miila lama qabaataniif muka lama hin yaabanii jetti qophiin keenya har'aa. Akkuma seenaa lafa kanaa irratti bakki gantummaan dhabame hin jiru. Yihudaan qarshii 30 jedhee akkuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dabarsee kenne seenaa Itoophiyaa keessattis namoonni garaaf bulan hedduun kan mootummaa isaanii uummata dhaabbataniif biyya irraa dhalatanii fi naannoo isaanii dabarsanii gurguran hedduudha. Hordoftoota keenya kabajamoo yaada kana kaasuun koo waa malee miti. Biyyi keenya yeroo ammaa kanatti diinota keessaa fi alaan marfamtee argamtus diinaan marfamuun ishee kuni kan abdii ishee kutachiisu osoo hin taane caalumatti kan ishee jabeessaa jiru ta'uu jijjiiramni gaariin biyya keenya irratti mul'achaa jiru ragaa guddaadha. Rakkoon guddina biyya keenyaa akka diinaan marfamtu godhu keessaa inni guddaan baandota garaagaraa kan biyya keenya keessa taa'anii dhimma dhuunfaaf jedhanii icciitii biyya keenyaa diinota keenya warra alaatti warri doolaaraan nu jijjiiran hedduudha. Mee namni akkamiin harmee haadha ofii qarshiin jijjiiraa naannoorraa dhalatan sabarraa dhalatanii fi qabsoofna jedhanii qabsoo sobaa baachaa uummatuma sana yeroo deebisanii daaraa botoroo godhan argaa oolla. Mee kun akkamiin ta'a? Hawaasa miidhamaa sana keessa obboleessi obboleettiin isaa keessatti argamti. Gara jabummaan qarshii nu jaalachiisee maatii fi lammii ofii nama jibbisiisu kun gara jabummaa akkamiiti laata? Mana mootummaa keessa taa'anii miindaa sabbata haadha hiyyeessaarraa funaanamu nyaachaa warri biyya kana balleessuuf yaalan manni haala kaa'u. Namni akkamiin sammuu malee akka socho'u waaqni jiraachuu isaa akkamiin akka dagatu gaaffii guddaa uummata miskiina kanaati. Yaada kana kaasuun koo waa'ee obbo Hangaasaa Ibraahim miseensa paarlaamaa yookiin bakka bu'oota uummataa ta'ee gama biraan immoo abukaattoo wayyaanii fi shanee ta'uu isaa kaasuu barbaadeen. Harreen ofiin hin galtuu looniin galtii jedha Oromoon koo gaafa mammaako. Hangaasaa Ibraahim maqaadhaaf bakka bu'oota uummataa haa ta'u malee hojjaan isaa inni guddaan wayyaanii fi shaneedhaaf hojjechuudha. Dhugaa jirtu immoo kan durii caala guyyaa kaleessaa haasawaa haasa'een mirkaneeffachuu danda'eera. Haasawaa isaa kaleessaa kanaan wayyaanii fi shaneef qofaaf osoo hin taane miseensa biroo finxaaleeyyii Amaaraa horachuu danda'eera. Sababiin isaas finxaaleeyyiin Amaaraa haasawaa inni kaleessa taasiseen hangee amananii suura isaa miidiyaa hawaasaa kana irra olii fi gadi butaa jiru. Ani garuu finxaaleeyyoota Amaaraa Hangaasaan guyyaa kaleessaa horate kanaan wanti hin jedhu yoo jiraate yaa saree waan siin jedhan osoo beektee waan siif kennan hin nyaatu mammaaksa jedhuun gurra buusuu fedha. Sababiin isaas Hangaasaan kan kaleessa miidiyaa irratti ba'ee abukaattoo namoota shaniin ajjeesanii ta'uusaa namoota du'aniif osoo hin taane mootummaa biraa yeroo yerootti aangoo kadhatee waan dhabeef uummanni akka mootummaa irratti kaka'uuf waan barbaadeef akka ta'e beekamaadha. Hangaasaan uummata Amaaraaf keessattuu dhalattoota Amaaraa Finfinnee keessa jiraataniif armaan dura ijoollee Finfinnee warra haadha malee abbaa hin himanne warra maal jalaa miliqanii dhalatanidha jechaa turuun isaa haqa namni kamuu beekudha. Maalumaafuu baandonni mana mootummaa keessa taa'anii miindaa mootummaa nyaachaa mootummaa fi uummata walitti buusuuf hojjetan hedduudha. Keessumattuu maqaa isaanii kanaan yeroo dha'uu hin feene waahillaan Hangaasaa hedduun garee uummatanii walii isaanii wal jajaa warri mootummaa kana qeeqan hedduudha. Kaayyoon obbo Hangaasaa fi waahillan isaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu ture. Isa kana immoo muummicha ministeeraa keenya ifaan ifatti Hangaasaa Ibraahim waa'ee hooggantoota paartii badhaadhina Oromiyaa yeroo inni waakkatuu fi ragaa qabatamaan qaba dhuunfaattiin fidee sitti agarsiisa jedhe. Muummichi ministeeraa keenya waliin waa'ee hooggantoota paartii badhaadhina Oromiyaa yeroo inni waakkatuu fi ragaa qabatamaan qaba dhuunfaatti fideen sitti agarsiisa jedhee muummicha ministeeraa keenya waliin haasa'aa ture argineerra. Akkuma jedhe muummichi ministeeraa keenya waltajjii duuba ragaa obbo Hangaasaan of harkaa qabu yeroo gaafatu hangeen soba malee waan tokko akka of harkaa hin qabne hubatee soba isaa harkatti kuffisuu danda'eera. Duulli sobaa Hangaasaa fi waayillan isaa miidiyaa hawaasaan muummicha ministeeraa keenyaa fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa irratti geggeessan fudhatama hin qabu. Hangaasaa Ibraahim yeroodhuma yerootti laayivii galee odeessaa ba'ee fudhatama argachuu hin dandeenye. Guyyaa kaleessaa garuu finxaaleeyyii nafxanyaan fudhatama argatee jarris olii fi gadi afarsaa jiru. Mee egaa yaa uummata keenya kabajamu. Isa kanadhaa inni Oromoof yaadu. Isa kanadhaa inni Oromiyaa bulchuuf abjootu. Sammuu Hangaasaa kan uummata qulqulluu ajjeese shanee miti mootummaadha. Kan biyya miidhe wayyaanee miti mootummaadha. Jedhutu Oromoof dhaabbata. Dhaabni Oromoo ta'ee wayyaanes shanees deeggaru yoo jiraate ofuma isaafuu hattuu fi gantuudha. Hangaasaan aangoo karaa qaxxaamuraa argachuuf akka saree maraattee olii fi gadi fiigee waan bakka hundaa huuruu ka'aa jira. Maqaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa balleessaa jira. Uummanni akka mootummaa irratti kaka'uuf kufee ka'ee hojjechaa jira. Haasawaa Hangaasaa keessaa wanti na ajaa'ibe tokko yoo jiraate ani kana dubbadhee boru ganama na ajjeesaa jedhe. Mootummaan nama hin ajjeesu. Nageenya biyyaa fi lammii isaaf nama halkanii fi guyyaa cichee hojjetu ta'uu beekuu qaba.
Namni hangaasaa ajjeesee goota isa jechisiisu hin jiru. Namni hangaasaa ajjeesu yoo jiraate warruma waa hillan isaa qumaara siyaasaaf fira fakkaatanii waan kana jedheef du'e jedhanii yaadan qofaadha. Sababiin isaas gooticha keenya Haacee miidiyaatti baasanii erga yaada garaa isaa haasofsiisanii booda waan kana dubbateef du'e jedhanii nu jalaa galaafatani. Maalumaafuu Haacee fi hangaasaa walitti fiduu koo osoo hin taane qumaara siyaasaa jiru ibsuu kooti. Mana mootummaa keessa taa'ee qoosaa akkanaa qoosuu hin qabu. Mootummaan xawalwaallota akkasii warra miila tokkoon badhaadhina keessa dhaabbatanii miila biraan immoo ganda shanii fi wayyaanii dhaabbatan of keessaa baasuuf dirqama qabaan dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaaf nuuf tura. Kiyyuu miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatina.